Tokuma, 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 Obaluma. Tokuma, 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 Obaluma. Umadangane, yonu walintane, makagoftan bane, maliwan. Harka fuunii akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Mo'aa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo waldaa amantoota warra Wangeelaa Makaana Yesuus Amboo karrasaa balbala irratti kan nuti argamneeti jirru. Egaa leenjiin guyyaa tokkoffaa guyyaa har'aa waaree dura eegaluudhaan gaggeeffamaati kan inni oolee. Leenjiin waaree boodaa kanumti guyyaa jalqabaa gaggeeffamaa oole immoo maal fakkaataa kan jedhu dhagaa kan nuti sin biraatiin gahuudhaaf jennu jechuudha. Hunda caalaa immoo namootni leenjii kana irratti argamanii dargaggootni, daldaltootni fi akkasuma gaggeessitootni guyyaa har'aa argaman maal jedhanii xumura leenjii guyyaa tokkoffaa kan waaree boodaatiin leenjii kana irratti bu'aa akkam akkamii argatanii yaada akkam akkamii nuu qoodan kan jedhu guutummaa isaa sin daawwachiisnaati. Haga dhumaattiin waliin ta'a. Galatooma walaa barruu eenyu jedhu eessa jiraattu? Ani Alamaayyoo Warquun jedhama. Asuman jira magaaluma Ambooti. Kanan baradhees kanan hojii qabadhees horama ba'ees asumatti. Leenjii guyyaa jalqabaa laatamee dargaggoota, daldaltoota, gaggeessitootaaf kennamaa oolee mee akkamitti ibsitu maal hubattan? Ani dhuguma leenjiin kun yeroo dheeraadhaaf hin arganne magaalli kun. Kanammoo carraa gaariidha dhugaa argachuun isaayyuu leenjiin kun leenjii waa'ee dhimma waaqeffannaa qofa otoo hin ta'in hojiidhumallee namni sammuusaa akkaataa of jijjiiree gara hojiitti of galchu namni hojii dhiisee dadhabee laafee taa'erree akkamittan hojiitti kalagan jedhu waa'ee fayyummaasaa waa'ee nageenyasaa qofa otoo hin ta'in waa'ee hafuura wajjin wal qabatee inni kennisiisan dargaggootas sammuu isaanii kan jijjiireedha. Namootumallee umuriin isaanii deeme kan kakaasuudha ta'ee tan arge kalee safara kan kenname waan gaariidha. Otoo akkaataa kanaan yeroo biraas illee sagantaan qabamee kan itti fufu kan itti cimu yoo ta'e gaariidha jedhee tan waan hin jedhe. Maqaan koo Biqiltuu Leellisaan jedhama. Barattuudha magaalaa kanan jiraadha. Dargaggeettiidha. Leenjii guyyaa har'aa maal fayyadamtee maal dhuunfatte? Leenjiin guyyaa har'aa leenjii baay'ee barbaachisaa fi baay'ee nama fayyadudha. Akkamitti jireenya keenya gaggeeffachuu akka dandeenyu nam tokko akkamitti mul'ata isaa akka galmaan gaachuu dandeenyu wantoota kana baranneerra. Leenjii kana akkamitti akka karoora keenya baafanne akkamitti akka itti deddeemuu akka qabnu kutaa kutaatiin illee yookiin immoo karoora keenya yeroo yerootiin qoonnee guyyaa guyyaatiin qoonnee akkamitti akka karoora keenya milkaa'uu dandeenyu dubbii waaqayyootiin qabne wantoota kana baranneerra baay'ee simmuutti gammadeera. Ani barsiisaa Amanuu Dinagdeen jedhama. Asuma mana barumsaa ifa boruu irraa barsiisaa miseensa waldaa kanaallee waan ta'u baadhee hirmaachuudhaaf dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf leenjii guyyaa irraa ganama hirmaachaan ture baay'ee kan namatti toludha. Jireenya koo keessatti wanti natti toleef na gammachiisee leenjii kana si'a lammaffaan argadha. Yeroo tokko Dambidooloo irratti argadheera. Lubaa Dooktar Profeesar Gammachiisirra jechuudha. Ammas guyyaa irraa kana yeroo jalqaba lammaffaaf argachuuf danda'eera. Egaa walumaa galatti leenjichi baay'ee namatti tola. Kan yeroo isaa eeggatee biyya keenyaa fi dargaggoota keenyaaf daldaltoota keenyaaf haala jiruuf jireenyaaf kaayyoo qabaachuu irratti yookaan immoo milkaa'inni maal akka ta'eef daandii milkaa'inaa irratti leenjii fudhachaa turreen wanta baay'ee namatti tolu nama gammachiisudha jechuudha. Kanaaf yoo kanan arge hirmaachuu kootis baay'ee gammadeera. Ani Mitikkee Jaalataan jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Ambooti. Guyyaa har'aa immoo leenjii as waldaa Makaana Yesuus itti taasifamaa jiru hirmaachuudhaafan argameera. Maal hojjetta? Ani waldaa Insilaalee irraa kanan dhufe. Waldaadhuma Makaana Yesuus Insilaalee irraatii kanan dhufe. Kanan hojjedhu garuu hojii dhuunfaa keenyaati. Hojii kanas immoo nuti ofii keenyaas of geggeessaa, maatii keenyas geggeessaa, akkasuma immoo waldaa keenya keessatti irree hirmaannaa nurraa eegamu tokko tokko taasisuudhaani jechuudha kan nuti jiraan. Leenjii guyyaa har'aa akkamiin ibsita? Maalirraa hubatte akkamiidhame? Tolee, leenjiin guyyaa har'aa akka nama tokkotti hirmaachuudhaaf argameera. Leenjii kanarraa dur nuyi yommuu mana Waaqayyoo keessatti guddanne hafuuruma qofaadhaan akka waan jiraatamutti biyya lafaa kanarrattidha kan nuti jiraachaa turre. Guyyaa har'aa garuu ofii keenyaafis hojjenne namoota kaanillee yoo ta'e akkasuma leenjisuudhaan haa ta'u itti himuudhaan haa ta'u
ilaalchan dur qaburraati amma garuu hojjechuun narraa akka eegamu isan dur dagadhee hojjechuudhaan isa gara fuula duraatti immoo karoorfadhee hojjechuudhaaf baay'ee barumsa guddaa argadheera guddaas natti toleera dhaloonni leenjii kana leenji'ellee bor jijjiirama guddaa tokko akka inni argamsiisu abdii guddaa ni qaba. Maqaan koo Luba Baqqalee Baay'isaan jedhama. Kanan tajaajilu immoo Sinoodosii Giddu Galeessa Shawaa Lixaatti Daarikteera qajeelcha Wangeelaa fi Tiyooloojii ta'een tajaajilaa jira. Galatoomaa jechuun barbaada. Carraa kana argadhee anis yaadanii irraa argadhe kan akkan ibsuu fi carraa kana naalaachuu kootiif TV Mo'aa maqaa kootiif maqaa Sinoodosii Giddu Galeessa Shawaa Lixaatiin baay'ee galateeffachuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaan kuni sagantaa dhaloota dammaqsu namni iddoo jiru akka of ilaalu kaleessa isaa akka ilaalu har'a iddoo jiru of ilaalee gara fuulduraatti immoo Waaqayyo wajjiniin jireenya qabu tajaajila qabu akka inni sirreeffatu kan gargaarudha. Anillee akkuma kana kaleessaa maal hojjechaan ture har'aa maal gochaan jira gara fuulduraatti immoo maaltu na eeggata jireenya kootiif maatii kootiif dhaloota immoo Waaqayyo kan tajaajilu naa kenne kanaafi maalan buusee darbuun narra jira. Kaleessaatti maalan buusee isa darbeef qalbii akkan geeddaradhu kan inni hojjetiiniif kan Waaqayyo narraa eeguuf otoo immoo Waaqayyo narraa eegiin kan inni itti dogoggoreef itti jireenya koo akkan sirreeffadhuuf kan inni itti qalbii geeddaradhe gara fuulduraatti immoo Waaqayyo mul'ata haaraa akkanaa kennuu fi keessi koo kan itti kaka'umsa argate akka ta'ettan fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu fayyaa ta'a galatooma. Galatoomii walaa barroo eenyu jedhu maal hojjetta? Maqaan koo Ayyaluu Lataan jedhama. Jiraattuu ganda Duwwaa Lamaati. Hojiin koo hojii dhuunfaati. Leenjii guyyaa har'aa kenname akkamiin argitee akkamiin ibsitan? Leenjiin guyyaa har'aa baay'ee kan namatti tola. Baay'ees barnoota kan namaaf laatu ajeen badha. Kanaafuu uummanni mana taa'ee hubatu leenjii kana ufee akka hordofuun jedha. Barnoota guddaa namaaf laata. Dargaggoota qofaas otoo hin taane uummanni hundumtuu ga'ees hundumtuu jaarsa jaartii otoo hin jedhin ufee otoo leenjii kanarraa hirmaate baay'ee kan namatti toludhaan jedha. Barnoota guddaa kan namaaf laatudha. Faarfataa Tokkummaa jedhama. Tokkummaa Gatamaa jedhama. Waldaa Boollee Makaanessuus Amboo tajaajila. Carraa kanaan TV Mo'aa baay'ee galateeffachuun barbaada. Kanaaf leenjiin iddoo kanatti ta'e baay'ee na gammachiiseera naani. Keessumaa dargaggoonni akka dammaqan uummanni hundumtuu keessumaa uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo hundumtuu dammaqee hojiidhaaf akka ka'u misoomaaf akka ka'u tokkummaadhaan akka ka'u irraa baradheera. Maqaan koo Tafarii Tasfaayin jedhama. Kan dhufe aanaa Midaaqanyirraa hin dhufe jechuudha. Leenjii kanaa kan hin dhufe carroomee carraa kan argachuutti baay'een gammada. Maal kuufattee maal barattee guyyaa irraa leenjii kennamaa walirraa? Leenjii kana gubbaarratti akkamitti namni tokko hojjetee akkamitti immoo akka jijjiiramuu danda'u ofirra darbeellee maatiis akka itti jijjiiruu danda'u kanneen kana barannee jirra jechuudha. Baay'ee namatti tola, baay'ee barsiisaadha. Otoo akkasumatti illee leenjii kun itti fufee baay'ee gaariidhaan jedha. Maaliif carraan kun as qaqqabee hin beeku. Anumti illee carroomeen carraa kana qaqqabee jechuudha. Carraa kana argachuutti illee guddaan gammada. Akkuma kanatti otoo itti fufee akkasuma illee iddoo kaan irratti deemamee barsiifamee aanaa irratti otoo barsiifamee baay'ee natti tola jechuudha. Ani Sarkaa Lamaayiluu Jabeessaan jedhama. Leenjiin guyyaa har'aa baay'ee gaariidha. Carraa kana Waaqayyo waan naalaatiif guddisee Waaqayyoon nan galateeffadha. Leenjii kanarraa hubannoo guddaan argadhe. Carraa kana Waaqayyo waan naalaatiif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee itti gammadeera. Baay'ee itti boqodheera. Waan guddaa tokkos argadheera. Maqaan koo Faarfataa Daffaaruudha. Waldaa Makaayesuus Awwaaroon jira. Leenjiin guyyaa irraa jireenya hafuuraas ta'ee jireenya ikoonoomikaalii karaa lamaan ni hubadha. Tokko jireenya hafuuraa keessatti dammaquu akka qabu. Inni lammaffaa hojiin maal akka ta'e. Hojii wangeelaa keessatti hojiin murteessaa akka ta'e ikoonomiin akkaataa kamiin hojjetee jireenya koos ta'e hojii hafuuraas hojjechuu akka hin danda'u paaworii humna na keessa jiru sana akkamittiin gara hojiitti jijjiiruu akka hin danda'u kan na yaadachiisu kan na dammaqsudha.
sagantaa gaariidha, sagantaa hafuuraati, sagantaa hojiitti nama seensisudha. Yeroo bareedaa arganne Waaqayyo ulfaatuun jedha. Ulfaadhootis galatoomii. Eebbifamaa. Kaanee maali wanti hin taane. Baay'ee dargaggoonni daldaltootni fi gaggeessitootni keenya kanarraa ka'anii si dabalatee maal gochuu qabnaa maal gochuu qabu jetta. Akkuma beekamu biyyi keenya kun yeroo hundumaa kan isaan warri kaanis ittiin arrabsanii jecha tokko jira, Itoophiyaan hiyyoomtuudha, duubatti haftuudha, biyya hin guddanneedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi qabeenyatu dhibeetu hin ta'in ilaalcha keenyatu nu hiyyoomse malee wanta baay'ee jira, risoorsii adda addaa jira mana kana yookaan biyya kana keessa, waldaa kiristiyaanaa keessa wanta guddaa jira. Mul'ata kana nama keessa jira, garuu namni karaa dhabeemu. Amma garuu kana booddee namni hundumtuu daandii argateera yaada. Kallattii argateera. Dargaggoon iddoo hin taanetti yeroo isaa dabarsu, daldaltoonni illee hojii isaanii xiqqeessanii hojjetan, nama mul'ata isaanii bal'isanii akkamitti akka hojjechuu danda'anii. Even daldaltoonni fi dargaggoota duwwaamin kun every aspect karaa hundumaan iyyuu namni waan baay'ee hojjechuu akka danda'u leenjii kanarraas barateera. Mul'ata xinnoo kan qabu fageessee ilaaluu yaaleera jechuudha. Asirratti yoo ilaallu anamma barsiisaa ta'ee hojii biizineesii keessa galuuf illee na kakaaseera jechuudha hojiin kun. Namni hojii ta'uu qabatee akka hin ta'e, yeroo isaa akka hin balleessine, mul'ata xiqqoo akka hin qabaanne leenjii kanarraa hundeedhaan namoota irratti hojii guddaa hojjeteera yaada. Carraa ta'ee dargaggoonni kan argatee hojiitti jijjiiree borisuma kan guddatu. Wanti guddaa nama dhibu milkaa'ina keessa taa'anii namni milkaa'u tokko fuula isaa duratti guddina yaadaadhaan Dr. Profeesar Zariyuuni. Namni immoo hin milkoomne, namni milkaa'inaaf abjuu hin qabne immoo kisaaraa laalaadhaan. Kana lamaan waan baay'ee jijjiiradhe yaada sammuu namaa. Ilaalchi keenya nuyi birii irratti hundoofna, wal ijaarree waan barbaadnu jechuu dandeenya. Kana duwwaa mini spiritually qofa otoo hin ta'in economically namni akkamitti akka guddatu kaampanii amma as keessatti ka'aniif namni mana jireenyaa hin qabne abdii akkamii akka biyya kanatti horee biyyi keenya kuni isheen booddeettattuu jedhamte boortartaa yookaan immoo tarree warra biyyoota guddataniitti illee maqaa dhaamu akka isheen dandeessu abdii guddaan argadhe. Amsa kanan dhaamu dargaggoota keenyaaf, namoota ola dhufaa jiraniif, eenyuuf illee haa ta'u barumsa kana fudhatee akka nafatti hin balleessine abdiin qabachuu barbaadeen. Galatoomii ulfaadha. Thank you very much. Galatoomii dargaggoonni keenya maal gochuu qabu? Warri akka kee baratanis hin barannes umurii dargaggummaa isaanii garuu akkamitti dabarsuu qabu? Nuti kan uumamne wangeela Waaqayyoo lallabuufidha. Kana jechuun immoo dargaggoonni hundumtiyyuu yookiin immoo namni kamiyyuu waa'ee macaafa qulqulluu isa laallata. Wangeela kana lallabuun biratti immoo nam tokko hojii wangeelaa hojjechuu qofa otoo hin taane akkuma barachaa turre qabeenyaan illee diinagdeetiin illee of danda'uu qaba. Kanaafiyyuu dargaggoonni keenya ergamni keenya yookiin immoo hojiin keenya wangeela lallabuu ta'ee otoo jiru, hojii Waaqayyoo hojjechuu otoo ta'ee jiruuti bukkeetti immoo of gayoomsu yookiin immoo hirkataa ta'uu hin qabnu. Kanaafiyyuu akka dubbii Waaqayyootti hojjennee ikonoomii keenyaan illee gama hafuuraatiin illee borii biyya kanaa, borii ardii kanaa akkuma Onismoos Nasibii gara biyya alaa deeme yeroon jedhu namoota biyya alaa jiran sanaaf Waaqayyo akka nama kennuufi dubbate, namni kennameefi sun immoo Afrikaa irratti akka dhiibbaa uumuudha kan dubbatame. Isaanis immoo ergaa kana qabatanii mucaan kun yookiin immoo Onismoos Nasib abbaan gammachiisi gara biyya kana keessaa yookiin immoo ergaan kennameefi gara biyya sanaa dhaqee wangeela gara biyya keenyaa fide. Sabni guddaa kun sabni Oromoo Afrikaa guutummaa ga'uu akka danda'u, Afrikaa guutummaa jijjiiruu akka danda'u warroonni biyya alaa irratti amananii karaa nama kanaa wangeela gara keenya fidanii, nutis immoo dargaggoonni mo'aa yookiin immoo namoonni leenjii kana leenjine akka dubbii Waaqayyootti jabaan irratti hojjennee harka mirgaa wangeela keenya, harka bitaan immoo ikonoomii keenya qabannee gama hundumaatiin tajaajilaan ani hirkata ta'uu qabadheetti naman. Kanaafiyyuu tajaajilaan kamiyyuu of danda'e tajaajila isaa tajaajila ikonomictiin illee of danda'uu qabaadhe yaada baay'ee sanatti toleera. Galatoomii ulfaadha. Tolee fireemtallee galatoomii baay'een isin jaaladha. Hojjettoota TV mo'aa hundumtiyyuu guddaa galatoomaa Doortar Gammeetiin illee baay'een isin jaaladha jechuun hin barbaada galatoomaa. Dargaggoonni keenya iddoo hin taane dhaabachuurraa bilisa ta'uu lafa hojii isaanii irratti waan baratu ta'ee barnoota isaanii irratti qo'annaa irratti akka isaan dabarsan mana bunaa jala taa'uu irratti akka hin dabarsine
tiiktookiin akka faayidaa hin qabne otoo tiiktookiitu soorummaa ta'e warra kunoo mana bunaa jalaa taa'aa oolu warra tiiktookii ilaalaa oolutu sooroma jechuudha. Kanaafi faayidaa akka inni hin qabne miidiyaan hawaasaa faayidaas miidhaas qaba. Akka mallee yeroo isaanii akka isaan achirratti hin qisaasessin kan dhaamsa dhaamuuf jechuudha. Galatoomii ulfaadha. Eesh baay'ee galatooma. Amma dargaggeessi asii barumsa kennaa jiru namoonni achiis baratanii dhufanii asitti kennaa jirani warra muuxannoo yeroo dheeraa qabanidha. Akkuma beekutti ani yeroo adda addaa waa'ee dhimma kana wajjin namoota barumsa kennan kana wajjin Finfinneettis akkanaan tureyyuu ani walgahii tokko tokko irratti argeera. Garuu carraa hin arganne magaalli kun barumsa kana wajjin wal qabatee namoonni kun of kennanii yaada isaanii sammuu isaanii kan barate hojii biraallee hojjechuu otoo danda'anii bakka biraa dhaqanii dhugaan jedhan hojii biraa hojjetanii jiraachuu danda'u. Garuu nama jijjiiruudhaaf uummata jijjiiruudhaaf dhaloota kana jijjiiruudhaaf sochii isaan godhan innaan argu nutillee boru maal gochuu qabna dargaggeessi kunillee boru maal gochuu nuti qabna kan jedhu sammuu dargaggoota kanaallee gara yaada isaanii fooyyessuu of akka jijjiiran kan godhee argamedha. Dhugaa waan baay'een argirratti. Galatoomaa ulfaadha. Ishaamin sinis ulfaadha galatooma. Leenjiin guyyaa har'aa ani akka ofii kootiitti argadhe ofii koo qofaaf utuu hin ta'in wantan leenji'e kana sababeeffachuudhaan hamma anaaf danda'ame ofii koofis ta'ee maatii koof akkasumas immoo dhaloota gara fuula duraatiif illee barteen kanaan dura akka hafuuraa qofaatti hojjechuu dhiisanii ofii irratti hojjechuun kadhachuun akka jirutti ta'ee garuu caalaatti immoo kadhachuu biratti tajaajiluu biratti hojjechuunis akka nurraa eegamu hubannoo guddaa argadheera. Galatoomii ulfaadha. Eebbifamaa ulfaadha. Hojii dhuunfaa kee nama hojjettudha waan ta'eef maal dabalatte mee guyyaa har'aa? Guyyaa har'aa hojii kootti cimee akkan hojjedhuuf amantaan qabuttis akkan cimuuf hojii koottis akkan cimuuf barnoota baay'een baradhee sagantaa kan hirmaachuu koof carraa guddaan argadhee jedheen hubadha. Galatoomii ulfaadha. Eshi isinillee carraa kana naadaachuuf guddaa galatoomaa TV mu'aa galatoomaa guddaa barnoota guddaa namaaf laattu baay'ee galatoomaa. Ani irraa kaasee waan yaadiin qaba. Karooran qabadheen qaba. Gara guddinaatti deemuudhaaf kallattii hundumaan tajaajiluu qofaa otoo hin taane karaa guddina fooniis hafuuraanis guddachuudhaaf baay'ee murteessee jiraachuudha. Dargaggoota na fakkaataniin immoo jabaadhaa. Barumsa kanaan hundumti keessanuu dammaquu qabdu. Hojjechuu qabdu. Tajaajila keessan biratti waaqayyoon dabalattanii yoo kaatan iddoon hin ga'amne hin jiru jedhaan. Galatoomii milkaa'e. Haa ta'u ishee ulfaadhutillee. Dargaggoonni keenya ammarra waan baratti irraa kaatee maal godhuu qabu? Atoo maal murteessitee? Dargaggoonni keenya iddoo hin taane dhaabachuurraa bilisa ta'uu lafa hojii isaanii irratti waan baratu ta'ee barnoota isaanii irratti qo'annaa irratti akka isaan dabarsan mana bunaa jala taa'uu irratti akka hin dabarsine tiiktookiin akka faayidaa hin qabne otoo tiiktookiitu soorummaa ta'e warra kunoo mana bunaa jala taa'aa oolu warra tiiktookii ilaalaa oolutu sooroma jechuudha. Kanaafi faayidaa akka inni hin qabne miidiyaan hawaasaa faayidaas miidhaas qaba. Akka mallee yeroo isaanii akka isaan achirratti hin qisaasessin kan dhaamsa dhaamuuf jechuudha. Galatoomii ulfaadha. Eesh baay'ee galatooma. Ani fuula koo duratti jalqabumayyuu leenjii kana argachuudhaaf nan fedha nan hawwa ture. Beeksisicha hordofaan ture. Karoora bara kana keessaa kan qaban mu'aan TV mu'aa waan qabu keessaa leenjii dargaggoota mu'aa kan jedhu irratti hirmaachuudhaaf saganteeffadheen ture jalqabumayyuu leenjii kanarraa immoo waan an argadhe leenjii kanaan ani namni tokko nama milkaa'aa ta'uudhaaf namni tokko karooraan gaggeeffamu akka qabu nama milkaa'aa ta'uudhaaf immoo karoora isaa kan waggaa 5 kaasee 10 yoo ta'e guyyaadhaa guyyaatti karoora guyyaa isaa ilaalaa madaalaa yoo adeeme namni tokko milkaa'uu danda'a. Namni tokko milkaa'uudhaaf immoo kaayyoo uumame sanaa beekee kaayyoo uumame sanaaf cichee yoo hojjete yoo kaayyoo uumame sanaaf jiraate nama milkaa'aadha jechuu dandeenya. Galatoomaa ulfaadha. Carraan argadhe kanaan garuu waldaa makaana Yesuus Amboo kana qeesota waldaan makaana Yesuus Amboo waldaan itti dhaladhee guddadheedha.
qeesota Yesuus Kiristoosiin natti agarsiisan kana carraan argadhe kanaan galatooma jechuun barbaada. Isinis TV Mo'aa galatooma. Muluu Ayyalaan jedhama. Leenjiin irraa baay'ee namatti tola. Baay'ee itti eebbifamne Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Carraan kun magaalaa keenyatti dhufee akka hirmaannu ta'uu isaatii fi hojjettoota TV Mo'aa fi hojjettoota achi keessa hojjetan baay'ee Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Carraan kun magaalaa keenyatti dhufee dargaggoonni haala kanaan akka hirmaatan ta'uu fi tajaajiltoonni waldaa guutummaa Amboo keessa jiran carraa kan argachuu isaaniitiif Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isiniinis Waaqayyo guddaa isin haa eebbisuun jedha. Eebbifama Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa dargaggootni, daldaltootni fi gaggeessitootni magaalaa Amboo magaalaa jaallatamtuu hawwattuu taate kana seenaa guddaa qabdu keessatti waldaa amantoota warra wangeelaa Makaana Yesuus Amboo guddicha keessatti guyyaa jalqabaa waaree booda laatamaatii olirraa hirmaattotni kunneen maal buufatanii ergaa akkam akkamii dabarsan kan jedhu waliin daawwataatidha kan oollee. Leenjiin kun guyyaan lammaffaan isaa kamisa borii asuma waldaa amantoota warra wangeelaa Makaana Yesuus guddicha galma isaanii keessatti itti fufuudhaan karaa luba Profeesar Gammachiis Dastaa guyya guutuu kan laatamu ta'a jechuudha. Isas guyyaa isaa eeggannee bor kan isin biraan dhaqqabsiisnu ni ta'a yaada namoota bal'aa kanneeni. Egaa yaada namoota akkasitti kuusnee isin biraan dhaqqabsiisaa kan turre gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiidha kan waliitiin ture. Ani immoo Efreem Malkaamuun ture. Horaa bulaa. Uummaadhaan kaane yoo nuyi waliin taane maqaa gooftaan baane maali wanti hin taane. Uummaadhaan kaane yoo nuyi waliin taane maqaa gooftaan baane maaltu nuuf hin taane. Kaane maali wanti hin taane.